galcha sena galcha duda galcha boku galcha amma kan argamnu konya amantii waaqeffannaa sulultaatti dhimma asitti argamneefis galmoota konya sulultaa keessaa galmoota lafa tajaajila galmaa argatanii fi akkasumas sujubaaf argatan waan jiraniif haala galmoota kanaatiin haala isaan irra ga'an hojiin amantii waaqeffannaa sadarkaa irra ga'e gaggeessitoota konyaatii fi galmoota kanneenii wajjiniin dubbii godhuu fi maqaan koo Firoomsaa Dijanee Baalchatiin jedhama. Miseensa galma amantii waaqeffannaa Tulluu Guddooti. Gaheen hojii kiyyaa immoo gaggeessaa koonyaa amantii waaqeffannaa Sulultaati. Koonyaan amantii waaqeffannaa Sulultaadhaa kan argamu giddugaleessaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa wiirtuu godina addaa Finfinnee fi naannawa Finfinnee jalatti argama. Galmoota 10 of jalaa qaba. Galma 10 gaggeessaa jechuudha. Koonyaan amantii waaqeffannaa Sulultaadhaa kan hundaa'e akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2011 hundaa'e jalqaba gaafa hundaa'u galma 5 of jalaa qaba. Galma 5 koonyaan kun hundaa'e egaa hundaa'e as waaqeffattoota galmoota 5 kana keessa jiranii sochiin amantii waaqeffannaadhaa akkuma caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti babal'ina galmootatti irratti hojjetame. Hojiilee gurguddaan hojjetamuudhaan galmoonni 5 waggaa 2 keessatti banamanii amma galma 10 ta'uu danda'eera. Galmoonni kun yeroo banaman waaqeffattoonni akkasuma koreeleen galmaallee galmoota keenyaallee sochii gurguddaa taasisuudhaan galmoota 5 kana saaqanii caasan silaa koonyaa kanarra jiru. Gama barnootatiin, gama faayinaansiitiin, gama bulchiinsatiin illee sochii babbareedatu godhamaa ture. Hanga silaa ammaatti waggaa 2 kana keessa hojiileen hojjetaman hedduudha. Sochii taasifamaa tureen galmoonni 6 koonyaa kana keessa jiran gama kennaa fi gama silaa qaama mootummaatiin yookaan qaama dhimmi ilaaluun iddoo amantii mataa isaanii argachuu danda'anii jiranii akkasumallee hawaasni naannoo kanaadhaa dhuunfaa kan lafa qabiyyee mataa isaaniitirraa jaalala amantii waaqeffannaatti qabaniin akkasuma immoo deebi'ee ijaaramuu sagantaa dhaloota kanaatiin galma Oromootiif lafa ofii kiyyaa qaburra jechuudhani kennaa galma Tulluu Sombootii fi galma Tulluu Dorrobaatiif akkasumallee galma Tulluu Yaa'idaa kan ganda Walee Lubee keessatti argamu kennaa nama dhuunfatiin kennamee fi bifa sanii galmoonni lafa argatanii akkasumallee qaamni mootummaadhaallee carraaqqii yeroo baay'ee koreeleen teenya taasisaniin
galmoota sadiif lafti mataa isaaniidha iddoo sila amantiitti gaggeeffannu argachuu dandeenyee jirra jechuudha. Sochiin jiru kana fakkaata. Gama barnootaatiin illee barnoota amantii waaqeffannaadha kan kaleessa Oromoon jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeeffataa ture deebisanii dhaloota biraan gahuudhaaf beekumsa Oromoodhaa san sabuuf safeeffannaa Oromoon kaleessa qabu san aadaa Oromoon kaleessa qabu deebisanii dhaloota biraan gahuudhaaf gama barnootaatiin illee sochiin babal'aan taasifamaa ture jechuudha waggaa lama keessatti. warra jabaa kuushee dhugaa galchaa akka badee naqni badee nafu akka dhabee hayyuu biyyaan rafu. Obsaa Misgaanuti barreessaa Loltuu Godina Addaa Naannawaa Finfinneeti. Maqaan kiyya Badhaanee Taaddasaa kan jedhama. Miseensa galma Tulluu Dorrobaati. Galmatti hojii gaggeessaa galmaati jechuudha. Galmi Tulluu Dorrobaa bara kam hundeeffame? Galmi Tulluu Dorrobaadha. Hundeeffamni isaadhaa silaa bira 2010 akka lakkoofsa kanaa yookaan biyya Itoophiyaatti caamsaa 13 hundeeffamee jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Sulultaa ganda Walee Duree jedhamu keessatti argamaa jechuudha. Lafa galmaa yookaan immoo lafa jubaa ammatti kan dhuunfaa isaa hin qabaa galmi Tulluu Dorrobaa? Iddoo jubaadha ammatti hin arganne bakka hawaasni kun yookaan dhaloonni kun itti sagantaa isaadhaa gaggeeffatu nama dhuunfatirraa silaa kennaadhaan argannee jechuudha galmi Tulluu Dorrobaadha. Hayyee galatooma obbo Taaddasaanii magaalaa kana keessatti har'a sagantaa ayyaana hundeeffamaa galma Tulluu Dorrobaa kanarratti argamtanii gammachuu keessanii erga ibsitaniin booda lafa bakka murteessaa ta'ee galma kana arjoomtanii jirtanii mee kanarratti yaada maalii qabdu? Mee akkamitti arjoomuu dandeessu? Aadaa Oromoo sila ka'eetu jiru aadaa tureetu ka'ee amma immoo itti gammadeetanii bootaa kana kennuuf ni danda'u. Maal dhaamtu sama warra galma kanaati akka isaan jajjabaatanii aadaa duudhaa Oromoo kana abbaa isaanii kabajuu, haadha isaanii kabajuu, saba isaanii jaalachuu, biyya isaanii jaalachuu kana maal jettanii dhaamtu? Dhaamsi nuni dubartuuf danda'u akka jajjabeeffannee isaanis immoo nu jajjabeeffatan ammallee duuka isaanii dhaabbannaa. Maal si ta'u isaasi? Kanaaf abbaadha. Maqaan isaanii? Maqaan isaanii Taaddasaa Daadhii jedhama. Ati hoo? Ani Badhaanee Taaddasaa Daadhii. Haala sochii galmi Tulluu Dorrobaadhaa irra jiru maal fakkaata? Bara kana keessa silaa karoora dhaabbanni keenya silaa sadarkaa galma bira haga gahutti karoora galma irratti karoorfatee qabu sana akkaataa karoorri sun jedhurraa galmi tokko hojii hojjetaa jechuudha. Akkasuma galmi Tulluu Dorrobaas illee waan karoora keessatti qabatee jiru sana waggaa tokko keessa jira waggaatti hojii waggaa kana keessa hojjetamu jedhamee karoora irra jiru sana akkaataa ittiin hojjechuu danda'u yookaan immoo akkaataa waan sana ittiin milkeessuu danda'uun irratti mari'achuudhaan yookaan karaa caasaa qabsaniin karaa bulchiinsatiin karaa barnootaatiin akkasuma karaa faayinaansiitiin hojiilee hojjetamuu qaban irratti cichoominaan hojjechaa jira jechuudha. Oromoon hin soomu, ifeenu sammuun garboomu. Saawaya hora Oromoon hin soomu, ifeenu sammuun garboomu. Abiddi koboota. Saawaya hora. Abiddi koboota. Saawaya hora. Naman kuuseete. Saawaya hora. Wayyoo asheetatu. Saawaya hora. Jechi habashoota. Saawaya hora.
Shoboleeyyato. Daawayyaa wara. Namaan kubuseete. Daawayyaa wara. Oromoon itoomu. Ilbeenu sammuu gabroomu. Oromoon itoomu. Ilbeenu sammuu gabroomu. Hangafa koo gurraacha Afrikaa. Hangafa koo gurraacha Afrikaa. Akka sabaaf turuurfattee dabkaa. Akka sabaaf turuurfattee dabkaa. Tulluu taatee dhugaaf ijaajjite. Tulluu taatee dhugaaf ijaajjite. Nambifannee gadaa gumaachite. Nambifannee gadaa gumaachite. Ni hojjennee seenaa hannee miti. Ni hojjennee seenaa hannee miti. Yoo qaroomas jaarree piraamidii. Yoo qaroomas jaarree piraamidii. Maqaan koo Abdiisaa Gazuu Baalchaa jedhama. Miseensa galma amantii waaqeffannaa Tulluu Yaa'iiti. Galma Tulluu Yaa'ii immoo galma ganda walii dhibee keessatti argamaa jechuudha. Koonyaa Sultaa jalatti. Tole, ati galma sanatti hojiin kee maali? Galmaatti gaggeessaa galmaati yookiin waayyuu galmaati. Amantii waaqeffannaa siif maalidha? Ammoo akka galma keessanitti hojiin amantii waaqeffannaa maalirra jira? Amantii waaqeffannaa jireenyaa jechuudha. Jireenyalleedha. Gafeedhalleedha jechuudha. Maal jennaani? Ani Oromoodha. Akka abbaa biyyaa jiraachuudhaaf amantii waaqeffannaadha. Jireenya jechuudha. Uummata Oromootiif amantii waaqeffannaa jireenya waan ta'eef inillee dhaloota Oromoo keessaa nama tokko waan ta'eef amantii waaqeffannaa anaaf jireenyalleedha jechuudha. Hayyee galmi Tulluu Yaa'ii lafa mataasaa yookaan iddoo sagantaatti gaggeeffatu mataasaa argateedha kan nageenye. Laficha kana nama dhuunfatirraa yookiin akka kennaatti argattamu yookaan ammoo gara mootummaatiin kan argattan. Galmi Tulluu Yaa'ii lafa ni qabaa jechuudha. Lafa iddoo amantii waaqeffannaatiif ta'u ni qaba. Lafa kana immoo kan argachuu danda'e miseensa amantii waaqeffannaa kan ta'e nama dhuunfatirraa jechuudha. Yoomiif Laggasaa jedhama. Namni illee galma galuudhaan erga hubannoo horatee amantii waaqeffannaa kan uummata Oromoo ta'uu fi erga baree kaka'umsa uummataa isaatiin galma kanaaf lafa dhuunfaa galma kanaaf gumaachee yookiin galma Tulluu Yaa'iitii fi gumaachee jechuudha. Jaalaluma amantii waaqeffannaatiif qabu irraa kan ka'e. Ododa koni dubai shi begani yarola Nina Ragoda dizala bagenya Ragoda dizala bagenya Urafin binde devna irati ware gamana bagenya Urafin binde devna irati ware gamana bagenya Ati akka gaggeessaa galma tokkootitti barnoonni amantii waaqeffannaa galma keessatti kennamu gara duuba bu'iinsaatiin akkamittiin ilaalaa jirta yookaan ammoo galma keessatti barnoonni kun bifa kamiin gaggeeffamaa jira? Barnoonni haala gaariin gaggeeffamaa jira jechuudha. Hoosiin jedhamu gaafa dilbataa akkasuma immoo wadaaja guyyaa roobii gaggeeffachaa jira jechuudha. Haala gaariin barnoonni amantii waaqeffannaatillee kennamaa jira jechuudha. Ayyee ani maqaan kiyya Mo'ataa Guddataa hin jedhama. Miseensa galma amantii waaqeffannaa Tulluu Leencaati. Gaheen hojii kiyyaa immoo galma sana keessatti hojii gaggeessaa galmaati jechuudha. Galmi Tulluu Leencaa galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa qabu keessaa isa tokko. Yaaliin galma amantii waaqeffannaa Tulluu Leencaa dhaabuudha. Bara 2010 akka lakkoofsa biyya kanatti yaaliin bara sanirraa jalqabee taasifamullee milkaa'inni dhaabbachuu isaa bara 2013 jechuudha. Ji'a Mukorleessaa keessa dhaabbatee. Fayyaa ta'ii mee galmi Tulluu Leencaadhaa galma lafa mataa isaadhaa iddoo galmaa
iddoo sagantaa isaa itti gaggeeffatu lafa mataa isaadhaa galma argateedha. Galma lafa kana hammam argatee 5,523 naannoo kanaan jechuudha magaalatti. Lafti kun kennaa nama dhuunfaatiin osoo hin taane gamoo mootummaatiin arganne. Walitti dhufeenyi hawaasaa fi galma Tulluu Leencadhaa maal fakkaatame? Oromoo ta'ee namni amantii biraa keessa jirullee amantii kana dhiibbaa irratti geessisuudhaaf yaaliin wanti taasifamu hin jiru. Jaalalumaan namni akka waaqeffannaa amantii Oromoo akka ta'e isin warra amantii Oromoo deebistanii jaalallee gabaadhaa jedhanii hawaasni jabeessanii hedduutu jira. Baay'ee galatoomi. Galmi Tulluu Leencadhaa erga dhaabbateeti hojii amantii waaqeffannaadhaa yookaan immoo hojii dhaabbata kanaadhaa bifa kamiin hojjechaa jira? Haalli hojii itti amma galmichi irra jiru maal fakkaata? Waan hojjechuu qabu kamuu bifa bareedaa ta'een hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf miseensota haaraa horachuu irratti hawaasa naannoo kanaa namoota hawaasni naannoo kanaa warri dura waaqeffannaa maal akka ta'e maal warri hin beekne galma asitti gad dhaabbatee sagantaa gaggeeffachuu jalqabee maqaa waaqeffattoonni naannoo kanatti nuti argamnu namni hedduun waaqeffannaa jiraachuu galma kun galma amantii waaqeffannaa ta'uu nu baruudhaani akkasumallee immoo hojii barnoota amantii waaqeffannaa galma keessatti namoota hubannoo qabaniin barsiisota amantii waaqeffannaa yookaan immoo nama barnoota amantii waaqeffannaa kana barateeni galma keessatti barnoota amantii waaqeffannaa kennamaa jira jechuudha magaalatti. Amantii waaqeffannaa barnootaan beekanii beekumsaan jiraatan jetti. Yeroo ammaa barnoonni amantii waaqeffannaa kun akkamiin kennamamee galma kanatti dhaloonni waaqeffattootaan kun hubannoo akkamii qabu? Waaqeffataa ta'uu irra dabranii hubannoo waaqeffataa sana waaqeffannaan qabu sun baratanii waaqeffannaa qajeelfama ishiitti namoota saffisa fuulduraan qabu sunitti jiruuf jireenya isaanii gaggeeffataa jiru. Amalli waaqeffattoota galma kanaa maal fakkaata akka waliigalaatti? Baay'ee galatoomadha. Amalli waaqeffattoota galma Tulluu Leencaa maal fakkaataa waliigalli isaa barnoota amantii waaqeffannaa irraa namni galma kana keessa jiru yookaan immoo warri sagantaa amantii waaqeffannaa kana gaggeessu akkasuma warri galma gadhaabee galma kana gaggeessaa jiru kuni sadarkaa miseensa amantii waaqeffannaa irraa kaasee aga koreelee gaggeessitoota amantii waaqeffannaa yookaan immoo galma amantii waaqeffannaa Tulluu Leencaatti yoo ilaalle tolfamni isaa barnoota irraa jechuudha. Barnoota amantii waaqeffannaa akkaataa hayyootaa fi manguddoota beekumsa amantii waaqeffannaa kana qaban irraa barataniini galmoota amantii waaqeffannaa keessatti wal barsiisaa jechuudha. Baree wal barsiisa. Haa ta'u garuu galma amantii waaqeffannaa keessatti barsiisuu qofa osoo hin taane hawaasa keessatti illee waan hawaasni keenya waan alaa kun fedhu hawaasni keenya gaa Oromoon ala jiru amantii garaagaraa qaba. Amantii garaagaraa sun amantiin waaqeffannaa amantii Oromoo ta'uu karaalee garaagaraatiin itti himuudhaan gochaa gaarii hojjechuudhaan waan gaarummaa hojjechuudhaan walumaa galatti safuu fi safeeffannaa Oromoo qabu waan abboonni keenya kaleessa qabatanii barnoota amantii waaqeffannaa kanarraa barateeti waan barate san miseensi haaraan tokko gaafa galma dhufe Oromoon amantii biraa hordofu tokko illee gaafa galma amantii waaqeffannaa kana dhufe mirgi isaa eeggamee fi akkuma Oromoo kamittuu akkuma nama kamittuu taa'ee barnoonni amantii waaqeffannaa kennamee fi gaafii yoo qabaate waan gaafate waan gaafii isatti ta'e tokko gaafate deebiin ni kennamaaf jechuudha. Deebiin ni argata jechuudha tokko maaliif amantii namni amantii biraa tokko keessa ture gama amantii tokko gaafa dhufu wanni hedduun gaafii isatti ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu barnoota amantii waaqeffannaa kana bifa barbaachisaa ta'een akkaataa Oromoon kaleessa jireenya Oromoon kaleessa jiraachaa ture san Oromoon akkamitti jiraachaa akka turetu galma keessatti baratama waan ta'eef waan kana kennaa jechuudha. Galma kana keessatti qofa osoo hin taane hawaasa keessatti illee waan baay'eedhaaf fakkeenya safuu gaarii yookaan amala gaarii calaqqisiisuudhaan safuu Oromoo qabu qabaachuudhaan nama kabajuudhaan waan gaarii waan amala babbareedaa namarraa calaqqisu hojjechuudhaan amantii waaqeffannaa barsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf waaqeffannaan of ta'e jetti of ta'e yookaan jennu kana maal jedhama?
mata hin qabdu waaqeffannaani of ta'e namaan jetti sagantaa of ta'uutii jedhama. Of ta'uun kun mee akkamitti ibsa? Ayyee of ta'e jechuun kaa namni tokko of danda'ee akka ofiisaatti akka jiraatu waan ofiisaatti qabuun akka abbaa isaatiitti akka jiraatu jechuudha gabaabumatti. Of ta'e gaafa jennu namni tokko ofiisaatiin of danda'ee dugda isaatiin dhaabbateeti jechuudha. Of danda'ee dugda isaatiin dhaabbatee gaafa jennu waan ofiisaatiin qabuun beekumsa haa ta'u, diinagdee haa ta'u, akkasumallee immoo ayyaantummaa abbaa ofiitiin utubamee jiraachuutu of ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota amantii waaqeffannaa keessaa jalqaba irratti qabxiin barnoonni amantii waaqeffannaa barsiisu waaqeffataa ta'uun of ta'uudha kan jedhudha. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha gaafa jennu namni tokko Oromoo ta'ee bakka jirutti of ta'ee yoo jiraate jireenya nagaa jiraata jechuudha gabaabumatti. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha gaafa jennu namni tokko gaafa Oromoo ta'ee yoo waaqeffataa ta'e of ta'ee jiraata. Of ta'uun immoo akka abbaa ofiitti jiraachuu waan ofiisaatii qabu waan kaleessa abboonni keenya qabasan akkaataa abboonni keenya kaleessa jiraatan sanitti akkasitti jiraachuudha jechuudha gabaabumatti. Daandii xurree abboonni keenya irra deemsan fakkeenyaaf kana hojjennu safuu abboonni keenya kaleessa qaban qabaannee argamu aadaa abboonni keenya kaleessa yookaan immoo Oromoon kaleessa qabu san aadaa san qabannee aadaa saniin jiraachuu. Waaqeffannaan amantii Oromoo duudhaa ganamaati kan warri keenya kaleessa ittiin jiraachaa ture amantii warra keenya kaleessa saniin jiraachuutu of ta'uudha jechuudha magaalatti. Sochii ofitti deebi'uu dhaloota haaraa ammaa kuni mee maal fakkaata akka waliigalaatti koonyaa keessatti jechuudha? Ayyee akka koonyaa kanaatti egaa sochiin amantii waaqeffannaa maal fakkaata hoo jennee namoonni baay'een isaa fakkeenyaaf bara 2006 bara 2007 kana keessa amantii waaqeffannaa koonyaa kanaatti baay'ee beekamaan turre. Namoonni waaqeffannaa hoo jedhanis sadarkuma xixiqqaa kitaabolee garaagaraatti irratti barraa'anii fi waan garaagaraatti irraa baran sadarkuma jechaatti namoota tokko tokko irraa dhagaanii akkasanitti beekanii jechuudha. Haa ta'u garuu erga galma amantii waaqeffannaa koonyaa kana yookaan immoo aanaa sulultaa kana keessatti gad dhaabbatee hawaasni aanaa kana keessa jiranii waaqeffannaan maal akka ta'e sirriitti baree jira jechuudha. Akkamitti baree jennaan immoo namni waan gochaa waaqeffattoonni alatti godhanirraa waaqeffattoonni naamusa gaarii yeroo agarsiisan itti siquudhani isin amantii waaqeffannaa maaliin jechuudhaan itti siqanii baranii amma hawaasni keenya hawaasni baay'een isaa hawaasni gara amantii waaqeffannaa kana hin dhufne illee kan amantii biraa keessa jirullee amantii waaqeffannaa kabajuu eegalee jira jechuudha. Maaliif amantii waaqeffannaa amantii uummata Oromoo amantii lafa tanaa ta'uu waaqeffattoonni galmatti baratanii Oromoo haraasaniif illee ni himu sadarkaa gochaanillee gochaa gaarummaan illee ni himu waan ta'eef sochiin amantii waaqeffannaa walumaa galatti galmoota akka koonyaa kanaatti galmoota bakka barbaachisaa ta'e bakka Oromoon jirutti galmoonni dhaabbachuudhaan hawaasa san keessatti hawaasa naannoo sanii barnoota amantii waaqeffannaa barsiisuu hawaasni keenya akka galma galan gochuu of fuulduraaf illee immoo bakka galmoonni hin gahin illee waan jiraniif kaayyoon amantii waaqeffannaa babal'isuu kaayyoon galmoota dhaabuu karoorfannee jira jechuudha magaalatti. Reena bara tolti tolbo dirri keenya reebo kateete ndoo argine soddoma teeksuuf obsine